Gurraan dhala lama bara 2017 harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iddoo garaagaraa taa'uudhaan tamsaasa keenya dhaggeeffachaa kan jirtan dhaggeeffattootni keenya kabajamoo nageenyi keenya bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Egaa kan dhaggeeffachaa jirtan kun Angaatuu Sulula Qinxaamaa handhuura magaalaa Adaamaarraati kallattiidhaan isiniif tamsa'aa kan jiru tamsaasa Adaamaa Broadcasting Serviceedha. Egaa tamsaasni keenya kan gurraan dhala lama bara 2017 yaa'ii caffee irratti kan xiyyeeffatudha. Akkuma beekamu caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee saddeettaffaa waggaa afuraffaa bara hojii caffee ja'affaa guyyaa har'aa jalqabe ifatti galma caffeetti kan geggeeffamudha kan inni ta'u. Egaa haala raawwii fi haala yaa'ichitti geggeeffamu laalchisuudhaan afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan guyyaa kaleessaa miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiti kan isaan jiranii. Ibsa isaanii keessattis egaa caffeen Oromiyaa marsaa kana dhimmoota karoora badhaadhina maatii mirkaneessuu irratti raawwataman irratti kan fuulleeffatanii fi hojiin karoora hiixataa akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti guutuu Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jiru agam tokko fayyadamummaa uummataa mirkaneessaa jira. Hanqinii fi ciminni jiru maal ta'a isa jedhu miseensonni caffee bal'inaan mari'atanii kan qoratanii fi kallattii kan kennan akka ta'e ibsaniiti kan isaan jiranii. Keessattuu yaa'ii caffee marsaa kanaa kan adda godhu yaa'iin paartii badhaadhinaa lammeeffaa geggeeffame xumurame guyyoota muraasa keessatti yaa'ichi geggeeffamuun isaa adda isa taasisaa jedhaniiti kan isaan kaasanii. Keessattuu yaadonnii fi walumaa galatti kallattiiwwan yaa'ii paartii badhaadhinaa lammeeffaa irratti kennamanii galma akkasumas immoo galtee yaa'ii idilee caffee Oromiyaa marsaa kana akka ta'udha kan isaan kaasanii. Egaa xumura irrattis immoo muudamni garaagaraa kan ragga'u ta'udha. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan ibsa miidiyaaleef kennaniin kan isaan mirkaneessanii. Egaa akka miidiyaa Adaamaa Broadcasting Serviceettis guyyaa har'aa kana dhimmi xiyyeeffannoo tamsaasa keenyaa dhimmuma yaa'ii idilee caffee Oromiyaa ta'a. Egaa yaa'iin kun haala itti jalqabamee fi gabaasa dhiyaatan duukaa bu'uudhaan riippoorteroonni keenya achitti ramadaman Jamaal Kadir, Hawwii Abaataa fi akkasumas Oliifan Tasfaa'ee istiidiyoo keenya kan yeroo galma caffee irraati oduuf odeeffannoo garaagaraa nu dhaqqabsiisuudhaaf qophii isaanii xumuraniiru. Egaa tamsaasa kallattiidhaan istiidiyoo keenya magaalaa Adaamaatti immoo kan jirru an Alamuu Hirphaa, Madiinaa Jaarsoo fi akkasumas tamsaasa guyyaa har'aa qaqqaceelchuudhaan Taayyee Abarraan waliinidha kan inni jiru. Egaa yaa'iin kun yaa'ii milkii akka nu ta'u hawwii qabnaa bakkuma jirtanitti Adaamaa Broadcasting Service filannoo taasifadhaa nu dhaggeeffadhaa jennaa. Oraa bulaa deebanaa.